hayyee hordoftoota koo egaa qulqullina kaameeraatiif dhiifama isiniin jedheera yeroo meeshaa agarsiisu baay'ee natti hin tolu. Har'a immoo wanta fiduu hin qabneen isinitti hima. Wanta fiduu isin hin barbaachifne yoo kenna jarri isinii kennan ta'e haa ta'uutii kiiloo kaffaltanii wanta fiduu qabdanii jechuudha. Akka koottidha. Akka keessanitti hin beeku garuu fidaa jedhee isin hin gorsu. Maaliif seetanii gatii guddaa isin gaafata jechuudha. Bargit widdiidha. Qodaa qaaliidha. Haa ta'u malee gatii guddaa isin gaafata waan ta'eefi itoo fiduu baattanii jedheen yaada kaasa. Maaliif yoo ta'e immoo sababa isaan isinitti hima. Aga dhumaatti garuu nafaana ta'a. Share like gochuun dagatina. Maatii haaraa taatanii immoo subscribe godhaa bira darbaan isiniin jedha. Isinitti an agarsiisa maal akka ta'e. Hani nan bitee kiiloo baay'ee fuudhaa gatii baay'ee achitti kiiloodhaan kaffalaa. Asitti immoo dhuftanii yeroo kana kaargoon gatiin isaa guddatee waan ta'eef yeroo kaffaltan baay'ee gatii isin gaafata jechuudha. Asumarraan ka'aa akkuma argitan saanota isaanii shaklaadha. Isaanii shaklaan nan isiniin jedhu baay'ee saanota ulfaatanidha. Baay'ee isaanii ulfaatan kun qoftis kiiloo yoo 4 ta'e malee sanaa olii miti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Yaa ani kan hin bite kuni 6 keekidha jedhameet kaa'amee bifuma tokko garuu kuni 6 isarra kaffi jedha. Maan kasaa kuni 6 kuni 6 kan shorbaatii shaklaadha. Kuni 2 baay'ee isaanii guddaadha. Yeroo kaameeraa sitti agarsiisu xiqqoo ta'uu danda'a. 2 kuni immoo qobaa isaatti kiiloo 4 ta'a. 6 guddaadha. Tokkichi isaa birri 405 kun tokkichi isaa Finfinnee keessatti tokkichi isaa seeraamikii yoo ta'e tokkichi isaa baay'ee qaaliidha. Garuu achittis kiiloon deemee sanuma dhufaa. Kuni saarvisii 2 qaba. Nama 2 nyaachisa. 2 kuni qaaliidha. Yoo bittan tokkittii isaa kana 600 gadi bittan dhugaa dubbachuuf yoo barbaachisaa ta'e tarii viidiyoo waraaba. 600 gadi jiru seeraamikii kun. Wanti kuni jechuudha. Nama 2 nyaachisa. Mana bal'aa yoo qabattan malee dhiphaatti gadi fuutanii dhiqxanii deebisuudhaaf isin harkaa cabaa. Saarvisii 2 baay'ee shaklaadha. Maal jechuu barbaadee dhufe hundumtuu 6 ta'e kanaaf kana qofatu 2. Maan kan isaas 6 kunis 6 akkuma argitan kana walitti firee 32 38 nan ajajeen manuma taa'een ajajee yaa 2 4 30 waan ta'e yaani kun 6 kanumatti nyaatanii for example kuni keekii dhumatti nyaanna jedhama giddu galeessa godhanii hojjetanii jechuudha. Kunis akkasuma kan biddeenaati garuu. Kun immoo qaalii keessummaa qaalii naa qabaatan taa nyaatu abashaadhu jettanii mirxiidha. Nama raraannaatti nyaatan garuu firee jaasii incaba sa'e unooraa mana bal'aa ta'ee xarapheessa irratti naffinaat qonjoonaat. Anyways kuni kan shorbaati isiniin jedhe baay'ee qaaliidha. Kan inni alaa fide sitti agarsiisa qodaa akkanaa shaklaa burcuqqoo kanan fide yeroo sargii namnis naa bite garuu ani kanas nan fide kanallee namnis naan fidne bittaadhaafis widdiidha. Kan juusiiti juusiin naan isiniin jedhu maangoo avokaadoo furdaa maankadhaan nyaatamu kan itti hojjetan bagan biteen jedhe isa kanaani kanallee bite jechuudha. Kanaafi maal jechuun barbaade meeshaan kuni bittanii yoo fidattan itti gammaddu. Meeshaa mirxiidha. Meeshaa bareedduudha. Garuu maanni kiiloo isin fuudha. Yoo xiqqate amma kiiloon kun kiiloo 10 gadi hin fuudhne jechuudha. Miini kun burcuqqoon illee hin ulfaatu garuu kiiloo 10 gadi hin ulfaatu wanti kun jechuudha. Keessa mi'a tokko ta'u uffata tokko naqaan adaga nyaachan naqe yeroo naqu otoo walitti taanee qaata kash jedhee kaargoo yeroo ergitanii baay'ee waliin dhadha'u hin gangalchuu acha'u kaartooniin ashagee lasqa sadiin bite gurguddaasa
kaartoonii haadha isaa xamaxamee kaartooniin karaa meeqan ciccite. Kanaaf lammaffaan asittis fattashanii waan eeyyuu jedhuufi tokko eerpoortii eenyuumtuu fattasha eerpoortii xiyyaaruma kaargoodhuma na ergitan maaltu keessa jiranii fattashu isaanuu. Innaas asinii deebisan immoo asitti immoo gaafa fudhattan lammataa fattashu waan ta'eef kaartooniin bilaashuma gala. Yeroo sana miini keessan hin kiskis jedha. Wanti na jala hin cabeen jiru sa'aatii girgiddaa mirxii lama fide isaatu mastaawutiin isaa caccabe. Sanaan alamtuu hin cabne kan koo. Innuu keessa isaa iddoo sa'aatii baatutu lakkoofsotarraa cabe malee guddaadha. Mastaawutii bichaadha sa'aatichi. Qo'asin itti agarsiisa. Deem hin cabsita. Malee meeshaa fiduun barbaachisa. Ila sa'aatii kana qofatu cabe. Sa'aatii kana qofatu zeeroo ishii kana keessaa cabe malee iddoo biraatiin cabne. Sa'aatiin bitee dhufe jechuudha. Sa'aatii kana kan girgiddaati namarraan hin bitee. Bargit biyyas jira garuu achitti rakkasaasii bareedduudha. Si diizaayinii ishii namarraan nutuman kaf jedhee bituu bite malee waan akkanaa bituu. Ammiyasin jedhee haruun jaaladhu. Maaliif na barbaachisa biyya isa jedhu qaalkuleet godheeni. So baay'ee bareedduudha. Mana bareeddu fa'itti mirxiidha garuu ishiitu mastaawutiin keessa cabe malee mi'oota amma kanaa keessa feermuzoota amma kanaa keessa hamtuun harkaan cabne jechuudha. Garuu kun kiiloo si nyaata. Yoo jarri sixootaa wayii kennaa wayii isinii bitaan yeroo baay'ee utuman saaqin ishigiidhuma ni gatu. Ganaatu itti fayyadamin yoo rigiisa fudhattan maal normaaluma akkanumatti bitanii otoo fayyadamin kan gatanii jiru jar. Yoo akkas kan fudhattan ta'e itti kaffaluun haa ta'ush. Garuu bittanii kaargootti kaffalina. Ani garuu nan ajaje meeshaa amma kanaa birrii 120 waan ta'e 200 waan ta'e walumattuu saanota kana kan naa fidan manatti naa fidanii. Ani forjidii namaa somaan fuune kan jaraa wayisumaan fuune dhugaa dubbachuuf wantin kan jaraa kennaa jaraa fudhadhee isaan naa kennanii dhugaa dubbachuuf shaarbiidha. Shaarbiidha kan hin saaqamne naa kennite feest waraqata isaatiin akka jirutti shigii akka 30 naa kennite jechuudha. Shaarbii otoo hin saaqamin waraqata qaba. Akkuma jiruttan sirumaa namaa kenne naa durbii kootii minaamin anis baay'een bite waan ta'eef otoo ishiin naa kennin dura hin beekne jechuudha. Waraqataan jira shigii mannaa kennite akkuma ofiinnaa bitatanitti kan mana kaa'ee ture jechuudha. Kotota jaraa beekeen fudhu jarris gugurdoodha fooniin waan ta'eef uffata isaanii gonkumaa tokkollee wanti fudhadheen jiru. Alga libsii 2 naa bitte shaanxaa 2 naa bitte meetini akka kana teerotaa minaamin naa bitte taayitoota kana naa bitte shaarbii shigoota kana naa kennite jechuudha. Boorsaa 4 naa bitte. 4 naa bitte kan yeroo sargii dhaqxan harkatti qabatan muudii qabdu 2 fi isaasii 2 naa bitte jechuudha. Maaliif kan isaanii dirmatti fayyadamuudhaan yaadusi garuu boorsaa 2 fudhadhe kan fakkeenya isinii kaasee sarraatanyaan dinnaan beekatuma ishee harkaa taqabbale jechuudha. Anyways waan isaanii wanti fudhadhan hin jiru garuu mana tokko meeshaa akkanumatti bitamee ishigiidhuma ganaa kaartooniidhaan gatanii jiru bitanii fidanii garuu saaqudhuma wallaalanii kan yeroo ayyaanaa baasan jiru. Yoo fudhattani okay kaargootti kaffaltu malee waan biraa dhumaa rakkoo hin qabu. Kana malee bittanii kaargootti kaffalinaa isin miidha jedhee yaada naa barreessaa garuu. Sami, harka si murah mustahil. So, xiqqoo maalii yaade gatii sin gaafata. Amma immoo birriin Dubaay birriin dabalee jira. Birriin kamuu kaargoon dabalee jira. Kiiloo achitti kaffaltu. Asitti immoo qarran dabalee jira. Yoo fi galtanii fudhattan xiqqoo sinii qannasa malee akkan hin naananii galuu miti jechuudha. Waggaarfan kanaan naananii galuu miti jechuudha. Amma kana fide ganaa maalin gadi isinitti guure. Ganaa wanti algalibsii ganaa wanti baay'eetu jira wanti nani fide. Bana garaachilla. Gini gadi isinitti guure. Amma kana keessa birrii
kafalee ba'e yeroo hundaan dubbadha. Garuu amma akkasii miti. Kanaaf isa kana otoo dhiiftanii jedhee yaada. Akkuma argitan isinitti meera. Kuni lamatu jira. Yoo seeraan hin hubanne ta'ee. Kuni fireejaa. Isaan ishii baay'ee mirxiidha. Kuni fireejaa. Kuni fireejaa. Herreeguu dandeessu sinu. Kuni fireejaa. Shorbaati. Kuni fireejaa. Herreega. Kun maankaa isaati jechuudha. Isuma fakkaata bakka maankaa isaati. Tumaan dhugu shorbaadhuma. Kanatti. Baay'ee nama simatu garuu keexidhaaf maleera. So kanas isinitti agarsiisa lama. Inni kun firee lama. Herreegaa sinu. Baay'een jaaladhe ishii kana. Ruuziin naatti dhiyeessitan minaamin Itoophiyaa dhumattu. Halaawaan naa hojjettan Itoophiyaa keessattuu baay'ee das nama jedha. Kanas ittiin qabamne kun hin ulfaattu yoo fudhattanis haa ta'u. Firee 12 minaamin haa fudhattan rakkoon qabu. Anaannaas argis naa fide namni lama. Guute burcuqqoon gara 40 ta'a. Mana garaachin laa of jajuuf otoo hin taane gara 60 ta'a. Kuni jira. 60 hin darbabbo. 60 hin darba burcuqqoo. Mana garaachin laa. Ani gin isaanum kana lamaaniin fide. Inni kaanis biyya keessa jiru. Muudii amma kana kan qabu hin jiruun beektu burcuqqoo biyya keessatti garuu kana namni naa fide. Yeroo sargii ammas dabaleetiyyuu gara 12 6 meeqa dhufa? 18 inni kun. Kan burcuqqoo jookii faanaa jira. Inni bilichi kun biyya keessaa isa namni naa fide kenna. Sanaan ala burcuqqoonni lummuxiin babbareeduun hin jiru garuu faashin isaan kanaa miti. Kanan isiniin jedha saanota kana ta'uu fiduu baattanii isa jedhu yaada qaba. Isa kanarratti isin immoo gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan naa barreessaa baay'ee viidiyoo isinitti dheeresseen jira.